bishangama anim beko ada horma datti sirbi sirba marma chagoyege ragadake echi sakti bineensa meeqatu jira bineensa afurtaanii korma afurtaanii jiru tokko adiidha tokko gurraacha tokko daalacha tokko diimaadha isaan kuni saadallaa keessa bulu naannessanii eegu warri kun arfan gaaf tokko dhuftee isheen waraabessa jedhamtu maqaan ishee waraabessa tokko maal jetti korma adii kanatu saaxila sin baasaa jira of keessaa baasaa jettee korma isa gurraachatti himti isini gale korma kana dhufanii dallaala bushinaan galgala waraabessi dhufee qaqam godhe sadii namne daalacha tokkootu sakka daalacha tokkootu immoo saaxila sin baasaa jira isa tokko keessaa baasaa itti amma waraabessi of keessaa baasan arras waraabessi dhufee qaqam godhe ittaananii immoo xinnoo kan magaala tokko jira isa of keessaa baasaa jetteen isa tokko keessaa baasanii ala bushanii ennaa waraabessi dhufee qaqam godhe inni gurraachi namne waraabessa galgalatti dhuftee itti sirbitee isa gurraacha sana fudhattee sokkiti isiniin akkas godhanii tokkummaa keessan diiganii tokko tokko waan isin nyaachuuf qophii irra jiraniif yoo barbaaddan waliigalaa yoo isinii ta'e moodii isaa lafatti deemta waan beektaniif galatoomaan isiniin jedha fayyaa ta'a. Weellisaa Zarii Wadaajoo akkamiin gaggeessitu? Ulfaadha. Egaa FIB Finfinnee Integrated Broadcasting tamsaasa isaa erga jalqabee tureeti jira. Hararraa kaasuutiin sagantaa isaa idilees kan tamsaasu yoo ta'u